isi yaamti harmeen, isi yaamti ayyoon, isi yaamti gudishaan, isi yaamti ummaan. Yaa ilmaan koo na dhaqqabaa isiniin jetti harmeen. Isi yaamti harmeen, isi yaamti harmeen. Yaa ilmaan koo na dhaqqabaa isiniin jetti harmeen. Egaa daawwattoota keenya nageessin gaafachuu hin irraanfanne hin daganne dubbiin harmee dubbiin ayyoo hedduu jabduudha. Hedduu onneeti santu qabatee naan kutee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Yaasmin Ammee yookaan Yaasmin Ahmad Abdullahi kan nuti beekamu. Imalli keenya karaa biyyaati. Hayyootan keenya, beektootan keenya, piroofeesaroota keenya, doktoroota keenya kan Oromoo kan isteetan adda addaa kutaalee adda addaatirraa saba fi ummata hawaasa Oromoo tajaajiluudhaaf gara biyyaa imaluudhaaf isaanis qophaa'anii jiranii dhufaa jiranii tajaajila adda addaa namni keenya ka biyya jiru harmeen abbaan obboleessii obboleettiin ilmoon akka abdiidhaan qophii ajaa'ibaa kana magaalaa Ameerikaa hundarraa hayyootiin teenya gara biyyaa gara Oromiyaa guddoo imaluudhaaf qophii xumuratanii jiran. Egaa sagantaa kana kan qopheesse akkuma beekamu yeroo hunda wanni inni beekameen hawaasa isaa saba isaa tajaajiluudhaan cinaa dhaabbachuudhaan nama saba isaatiif quuqamu kan biyya keessaas dhufu isa ka tajaajilu karaa adda addaatiin namoota ni beekna kan biyya keessaa kutaa 11 Oromiyaa kun isanii kana osoo hin jenne kabajamaa jaalatamaa sabboonaa Oromoo Dr. Guddataan Hanika jireenyi isaa magaalaa Kaalifoorniyaatti ummata doktoroota hayyootan keenya kana kanif jalatti hammatee faranjoota doktoroota dila tokkoon kan deemu Dr. Guddataadha ammallee isiniif irra deebi'ee akka kiyyatti angalatoomin jaani Oromoon hundi galatoomis hin jetti jaalalaa fi kabajaa Oromoon akka qabdu siif dabarsaas marratti Dr. Guddataa. Hawaasni keenya kan biyya keessa jirtan kan kutaa adda addaa keessa jirtan dhibee jabduu dhibeen isaan deemaniif kuni rakkoo ijaati namni ijarraa moora qabu karraa akka haqan barbaachisu dura doktora ganda keessanii lokaal doktor daytanii isaan dirqama sarjarii isin feesisaa akka isinirraa moora kana kaasanii jaanii hongu doktorri keessan kaachi isiniif hayyamee waraqaa isinii kenne gara Dr. Guddataatii fi hayyootan isaa dhufuu dandeessan waan yeroo gabaabaa qabnuuf yeroon isaan achi pirogiraamii kana eegalan waxabajii 20 takka yookaan juun 20 takka akka Yuroopaatitti akka achitti argamtan ilaa hanga juun 30tti kabajaadhaan isin gaafanna. Egaa daawwattoota keenya namni dandeettii bakka bultiitii fi geejjiba ittiin qabne namni tajaajila kana gargaaruudhaaf waada galee jiru kabajamtuu jaalatamtuu tan yeroo hunda nama gargaaruudhaan beekamtee biyya alaa keessattis biyya keessattis ta'ee addee Tireezaa Ammee yookaan Opera Oromoo fi abbaa warra isii kabajamaa jaalatamaa Suheel Bilhaaj isaan lamaaniitu waada seenee jira hawaasa keenya ummata keenya haadha teenya abbaa keenya obboleen keenya tajaajiluudhaaf waada seenee jirra jaanii namni gargaarsa kana barbaadan addee Tireezaa bilbilaasiin gadiitti qunnamuu dandeessanii addee Tireezaanis warra Dr. Guddataa faa wajjiniin gara biyyaa imalaa jiru. Egaa daawwattoota keenya walumaa galatti qophii keenya xumuraa waan jirruuf gargaarsa adda addaa gaafii adda addaa yoo qabaatan anis hayyootan keenya wajjiniin waaniin gara biyyaa imalaa jiruuf sooshaal miidiyaa feesbuuk irratti haa ta'u maaseejii nagootanii na gaafachuu ni dandeessan bilbila armaan gadiititti akkuma jetti addee Tireezaa Ammeetii fi dabalataan Yaasmin Abdullaahi qunnamuu ni dandeessan. Sagantaa kana kan qopheessee Oromoo TV irraa ana Yaasmin Abdullaahi fi Oromoo TV irraa Ahmed Yaasin Ali.
beeksisaa maalummaa abdii bilisummaa jibbaa roorrisaadhaa ibsaa walabummaa tiksaa qabsoo Oromoo deebisaa tokkummaa tumsaa sagalee Oromoo kan diddaa gabrummaa diigaa kaayyoo bittaa tarkaanfii diinummaa lammii dadammaqsaa hubachiisaa eenyummaa hawwaa diimokiraasii farra olaantummaa har'as borissi abdiin Oromummaa. Biyyaa gootota, biyyaa goofannura, qabsaawwan ilmaan kee herreegamtee satanyaa biyyoota.